Egaa sagantaa keenya jalqabna baga idaal fatarii nagaadhaan geessanii isinin jecha qananiin abbaa carraagaa koodii 8 guyyaa har'aa sa'aatii kanarraa eegalee baasuuf jechaa jira. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha karaa tiiktookis karaa feesbuukis warroonni inni daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti haatan akka nu hordoftanuu isinin jenna. Karaa tiiktookii laayivii yoo nu baase karaa feesbuukii qananii abbaa carraa deemaatii laayivii nu hordofaa isinin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinin jecha. Akkuma kanaan dura namoonni irratti hirmaachisni namoota 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru kuni paadiidha jechuudha. Paadiin kun namoota 100 of keessatti qabeera. Paadiin tokko namoota 100 of keessatti qabee jira. Maqaa jira, bilbilli jira, as keessatti argama jechuudha. Paadiin kun namoota 6,000 sana mirkaneeffachuuf 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha warroonni yaallee yoo jiraatan koodiin 9ffaa xumurarra geeraa dafaatii carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'aa isinin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinin jecha gara sagantaa keenyatti deemna. Hanga sagantaa keenya xumuraatti haayataanis akka nu hordoftanuu kabaja guddaa isin gaafannaa. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Egaa isa kana mirkaneeffanneerra jechuudha. Paadiin kun 60 ta'uusaa maqaa namaa bilbila namaa qabatee akka jiru mirkaneeffanneerra. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinin jecha koodiin 8ffaa daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee waan isinitti mul'isnu ta'a. Egaa namoonni yaallee yoo jiraattan koodiin 9ffaa gimmaashaa ol xumuramee jira. Dafaa carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'aa isinin jenna. Karaa tiiktookis karaa feesbuukis warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti haayatan akka nu hordoftanuu isinin jenna. Gara kamitti deemna? Gara koyiniitti deemna jechuudha. Koyiniin kunis akkuma paadii kanaa dhibbaan hidhamee 60 isaa as keessatti argama waan ta'eedhaaf akka paadii sana waliin lakkoofna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isinin jenna. Gara lakkaa'utti deemna jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Egaa inni kunis dhibbaan lakkaa'amee 60 akka ta'e mirkaneeffannee jirra. Namoonni karaa feesbuukii karaa tiiktookii nu ilaalaa turtanii tiiktookiin keenya sa'aatii kanarraa eegalee laayivii dabarsuu dhaabbisee jira, nu adabee jira jechuudha. Warroonni karaa feesbuukii nu daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti haatan akka nu hordoftanuu isiniin jecha koodiin 8ffaa daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee waan isinitti mul'isnu ta'a.
Kodiin sagalaffaa haala bareedaatiin gimmaashaa ol xumurreerra waan ta'eedhaaf warroonni iyyaallee jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaa carraa keessanii alaa abbaa carraa taasisan jenna. Egaa koiniin kun dhibbaan lakkaa'amee 60 ta'uusaa erga mirkaneeffannee booda dhugaadhamoo sobaa dhibbaan lakkaa'amuusaa kan jedhu isa booddee ammas mirkaneeffannee jira. Kanas kan mirkaneeffannu lamaan lakkoofna waliin alakkoofnu carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Tokko lama sadii afur shan torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan torba saddeet sagal 20 tokko 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Egaa koinii kana dhibbaan lakkaa'amuusaa erga mirkaneeffanne booddee amma immoo kara kamitti deemna? Kara carraa baasutti deemna waan ta'eedhaaf warroonni kara feesbuukii nu hordofaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftan isiniin jecha warroonni koodiin 8ffaa isin darbe koodiin 9ffaa gimmaashaa ol nama xumurree jirra. Gimmaashaan isaa qaqqabadhaa isiniin jenna. Qananiin abbaa carraagaa. Sa'aatii kanarraa eegalee abbaa carraa adda baasee isinitti mul'isa jechuudha. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Counting kenya nama tokko dhibba sadii ashiri kana mutata dhibba shanii tajaajila jiraanii sana goota sinii deebi'a. Sinii deebi'a. Filannoo keessan kan akka carraa gootanii guddaa galateeffannaa sinii danna. Egaa qananiin abbaa carraa guyyaa lama osoo keessatti xumuree abbaa carraa nama taasisaa jira waan jedhaaf warreen carraa keessanii walii jiraatan carraa keessanii yaada.
Egaa abbaan carraa dhabuuf jechaa jira. Eessa laata kan galu nuti hin beeknu. Warroonni akkan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Koodiin sagalaffaa haala bareedaatiin jalqabee jira. Warroonni karaa feesbuukiin hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftanu isiniin jecha warroonni jaallee jiraattan ammuma ergachuudhaan dafaa kottaa qaqqabadhaa abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Egaa tiiktookiin keenya laayiviirraa nu baasee jira. Karaa feesbuukii qofa laayivii dabarsaa irra waan ta'eedhaa fi warroonni qananii abbaa carraa fooloo hin goone yoo jiraatan ammumarraa eegalaadii fooloo godhaa hiriyaa ta'aa achumaan daawwadhaa isiniin jenna. Ergaa dabarsinuu jiraate karaa feesbuukii dabarsinaa waan ta'eedhaaf guyyaa baasnus karaa feesbuukii darsinaa achumaan nu hordofaa isiniin jenna. Warroonni yaaltan egaa carraa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa tokko qabatuma hafee jira. Abbaa carraa adda baasuuf jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni koodii 8ffaa isinii darbee qarshii galchitanii karaa koodii 9ffaatti isinii darba waan ta'eedhaaf hayaataan nu eeggadhaa isiniin jenna. Warroonni jaallee jiraattan immoo ammumarraa eegaltanii iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Akka isiniin dabarree egaa carraa keenya baasuudhaaf eenyu laata abbaan carraa guyyaa har'aa kan ta'u nuti hin beeknu. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa abbaan carraa dhabuudhaaf jechaa jira. Suuqii nu dhaabbadha. Gaggeessan duwwaa akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisa. Lammansaa duwwaa akka ta'e al tokko na dhaggeeffadha. Waan jedhu na dhaggeeffadhu. Tokko yommuu siin jedhu gaggeessan agarsiita. Lama yommuu siin jedhu waliin naamattaa badambeettii jala galtee waliin naamattaa. Sadii yommuu siin jedhu tokko qofa keessaa naa baasta jechuudha. Tokko qofa keessaa baastaa. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Koodiin 8ffaa amma boodhaa fi koodiin 9ffaa xumurarra ga'ee jira waan ta'eedhaaf dafaa yaalaa abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Tokko akka sanaa gashii as ilaali. Kaameraa naa ilaali. Kaameraa naa ilaali. Lama waliin maki barambitti waliin maki. Ilaala kaameraa naa ilaali. Jala galiitii kaameraa as ilaali. As ilaali. Sadii tokko qofa keessaa baas. Tokko qofa. Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 1458 abbaa carraa tokkoffaa guyyaa har'aa. Lakkoofsa 1458 abbaa carraa tokkoffaa. Eessa laata? Eenyu laata abbaan carraa guyyaarraa? 58 8. Maqaan wabi jedha. Wabi eessa akka ta'e kan beeknu adda baafannaa bilbilee. Hello. Oh, kam jirtu fayyaa jirtu? Karani abbaa carraaf kiraasii bilbilaa jira sagalee kee al tokko raakas. Akkam jirtu? Biyyi keessanis? Amma gujii kan jira yeroo kana. Kanani abbaa carraaf kiraa carraa yaalti turte?
Egaa baga gammaddee abbaa carraa tokkoffaa taate walitti deebiin. Gujii abbaan carraa tokkoffaa gujiidha jechuudha. Gujii galee jira. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Abbaan carraa tokkoffaa gujiidha. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Harka kee duwwaa akka ta'e naaf agarsiisi. Harka kee duwwaa lammaansaa. Dhaggeeffadhu waan isin jedhu tokko gaafa isin jedhu harka keessan agashii lama gaafa isin jedhu waliin naamaqii sadii waan gaafa isin jedhu tokko keessan abasta ishii tokko harka keessan agashii lama kaameeraa ilaali barambeetti jala waqtii galii waliin naamaqii sadii tokko qofa keessan abas tokko qofa keessan abasi. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 5,950 lakkoofsa 5,950 abbaa carraa lammaffaa. Maqaan Abbabuu jedha abbaa carraa lammaffaa kanaa bilbilaa fi Yung bay jalam deku ayan nanaibu. hello. Yo akkam fayyartu dara galata waaqayyo kana abbaa carraa bukkeeraa si bilbilaa jirra abbaa carraa lammaffaa taateetta baga gammaddee biyyi keessa aitti nagaa galata waaqayyo kana abbaa carraa bukkeeraa carraa lammaffaa si qaqqabee jira biyyi keessa maalitti irra deebifee biyyicha Godina Jimmaa maadhamni carraa lammaffaa si qaqqabeera akkaawuntii kee garuma bilbila kanaatiin nuuf ergi olitti deebi. Egaa abbaan carraa lammaffaa godina Jimmaa itteetti gara carraa sadaffaatti deemna. Gara carraa sadaffaatti deemna. Gara carraa sadaffaatti deemna. Gara carraa sadaffaatti deemna. Harka duwwaa akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisi. Tokko harka keessan akashi. Lama waliin maki barambeetti. Jala galiitti waliin maki. Jala galiitti barambeetti waliin maki. Sadii tokko qofa keessaa baas. Tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 3,625 lakkoofsa 3,625 abbaa carraa sadaffaa lakkoofsa 3,625 lammii maqaan lammii jedha bilbilaa bisaafis sakka ta'e hin beeknu adda baafanna jechuudha bilbillee. Hello. Fayyartuu. Akkam jirtu nagaa jirtu? Dara galata waaqayyoo kanaan abbaa carraa bukkeeraa si bilbilaa jira. Abbaa carraa sadaffaa taateetta baga gammaddee biyyi keessa. Jiko Oromoo Birruu Wallaggaa magaalaa Finfinnee.
Hayyee warroo guduruu wallaggaadha. Akaawuntii kee karumaasitti nuuf ergii walitti deebina. Egaa koodiin saddeettaffaa guyyaarraa haala bareedaa haala ajaa'ibaa kana fakkaatuun xumuramee jira. Koodiin sagalaffaa namoota gimmaashaa ol ta'uu xumurree jirra waan ta'eedhaaf sa'aatii kanarraa eegaltanii iskiriinshuutii ergachuudhaan abbaa carraa ta'a isinii jedha. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadha.